درس رياض الصالحين باب فضل الاختلاط باب جرو جرى جتشورا باب سد تربة مفا رجرا إني كليسن تيرد برفني باب نمرة فقاتشون جالة ما توتي أما مو باب درجة قباتشوتي نمتي ما كتني جراتشون بابا جتشورا دبين غاري بابو فضلي بابا درجة قباتشوت أكاتا نما وجين جراچون قبو أكاتا نما تيما كتيتي جراچو قبدو بكا تيرتي نما رتير ماچو قبدو بكا نمني سر رتير ماچو قبو أكاتا تي نما رتير ماچو قبدو إسا دبنا جيچو بابو فضل الاختلاط بابا درجة قباتشوت مكاچون بالناس نمتي مكتي جراچوني بابا درجة قباتشو دبن وحضور جمعهم دفون مس جمعاء ثاني دفون وحضور جمعهم جمعاء ثاني دفون جمعاء كان تربيت دفتين ما وجين صلاتون بابا جالة تماتون وجماعتهم جمعاء ثاني اللي دفتي صلاتون جمعاء ثاني جمعاء جتون كزوري فسري ودالين صلاتان جمعاء جتون موكا تربيت دفن كانت وجنين ولتي مكتت ياتون بابا جالة تماتوتي ومشاهد الخير دفون بكا خيري دفون اللي ومشاهد دفون الخير خيري تدفون اللي بكا خيري دتقون اللي بابا درجة قباتشوتي ومجالس الذكر بكا جتشودا ذكري دقون اللي بكا تتاؤمس ذكري معهم إساني وجنين إلمنا ما وجنين بكا مجالس ذكري تتاؤون أقون اللي درجاك أباتشو دبان بكا مجالس ذكري ميديا دارت يتو قامان يتو سلكي دانت يتو واحد دكا بكا ذكري جتشو وعيادة مريضهم بابا درجاك أباتشو تيمس مالتو غافتشون أكبستا ثاني أكبستا إلمنا ما غافتشون درجة قباتشو دبان وحضور جنائزهم دفون اللي بك جنازة إساني دفته إرتي صلاة قبرون اللي درجة إنك أبو دبان درجة قد قبرت إرتي رقمتك قبرون اللي جنازة مسلمة جنازة المنا ما مسلمة ومواسات محتاجهم أمس بابا جتشو غرغاروتي nama aajomaa isaanii humii kana gaa ilma namaatti deebisaa deemtu binnaasii sanatti deebisaa deemtu ammas gargaaruu jechuudha muhtaajihim gaari aajomaa isaanii gargaaruu dubbanna baaba aajomaa isaanii gargaaruu dubbanna jechuudha wa irshaadi jaahilihim qajeelchuu dubbanna ammas wallaalaa isaanii immoo akka qatti qajeelchitee بك وبرسيف تدبن واللالا إساني وغير ذلك وان كان ففكاتو من مصالحهم وان إساني تلرا وان أكنا رترماتشو دبن وانت مسلمات تلو انت المناماتي تلو لمن قدر نمدن دائف على الأمر أججو رت نمدن دائل وغير ذلك وان كان فكاتو من مصالح إساني الرا لمن قدر نمدن دائف على الأمر أججو رتنا مدن دائل بالمعروف تلتوتي أججو رتنا مدن دائل أكني تلتوتي أججو والنهي عن المنكر بابا جتشو أمس بدير رات أوو منكر رات أوو تنمني دندئ وقمع نفسه أكس وقمع قارد وقمع نفسه قبو نما دندئف إلا نمني أججو دندئو في نمني بادي را أججو دندئو فنجر دندو دندئو كنمو وقمع نفسه قبو نما دندئف نفسيسا عن الإيذاء أزاء الددارة لبوسا نما قبو دندئف يوكاو نفسيسا كان هدوها نما دندئف Azaa yeroo ati nama dhowwitu badiirraa kayriitti nama ajajjusi isa mudatuuf nama qabuu danda'e nafsiisa. Wasabri nama ofsuu danda'eef alal azaa achi keessa jiru irratti nama ofsuu danda'eefi nama kana baaba namni akkanaa kun ajajuu qabu dubbanna jechuudha gaa hedduudha baabni gaariidha. Iclam jedha Nawawiin
amma gaawaan si ibsaa na dhaggeeffadhu qalbii kee naa banii yaa ilma namaa yaa isa qaraatii qaraatu yaa isa beekumsatti haajomtu jedha Nawawiin i'laam beeki anna al-ikhtilaaxa walmakatiinsi binnaasi ilma namaatii walmakatiinsi ala alwajhi karaa alladhii isicha zakartuhu ani dubbadhe san karaa sanarratti jechuudha huwa almukhtaaru isa karaan filatamaan huwa inni almukhtaaru isa filatamaa ta'edha karichi sunu alladhii kaana alayhi isicha isarratti ta'edha eenyu ergamaan rabbii karaa sanarratti kan ta'edha karaa sanarratti kan ergamaan rabbii ta'e wasaa'iril anbiyaa haftoon anbiyoowwanillee kan ta'an ergamaa rabbii malee anbiyoowwan illee kan ta'an jechuudha karaa sanarratti salawaatullaahi wasalaamuhu alayhim nageenyi rabbiif rahmanni rabbii isaanirratti haa ta'u karaa nabiyyoonnii fi anbiyoonniif ergamaan rabbii irratti ta'anidha karaan filatamaan sunii karaan gaarii duuba wakadhaalik akkuma san alkhulafaa'u raashiduuna kulafoowwan qajeelfamoon illee bakka bu'oowwan qajeelfamoon illee karaa san irratti ta'an wamin ba'dihim namni booddee kulafootaatii dhufellee min as-sahaaba sahaabaarraa namni booddee kulafootaatii dhufellee wattaabiciina taabiyootarraa namni booddee kulafootaatii dhufellee booda sahaabaatii namni dhufellee karaa kana irratti kan ta'e wamin ba'dihim waman ba'dahum namni booda isaanii dhufellee min culamaa'il muslimiina culamaa'ota muslimaarraa wa akhyaarihim maraxamoota isaaniirraa ookaawuu filatammoo kan ta'an jechuudha jarrinu wahuwa inni sun immoo mazhabu akthari taabiciina karaa irra hedduu warra taabi'ootaati waman ba'dahum booda isaaniitii nama dhufeeti qaala shaafi'iin ni jedhe gaarii shaafi'iin ni jedhe wa ahmad illee ni jedhe wa aktharu alfuqahaa irra hedduun fuqahaataa warri beekumsa qabanuu ni jedhan maal jedhani dhiiro gaarii radiyallahu anhum ajmaciina rabbiin cufa isaaniirraa yoo jaallatuutii akkas jedhan karaan maal jennaan karaa filatamaadha jedhan mazhaba gaariidha jedhan mazhaba toltuudha jedhan karaa inni itti dubbatame kun qaala allahu ta'aalaa akkuma rabbiin ol ta'aan jedhee jiru wata'aawanuu calal birri wattaqwaa wal gargaara khayrii irratti wal gargaara sodaa rabbii irratti illee wal gargaaraayi akkuma rabbiin jedhe san kun maal nuu kenna jennaan ilmi namaa yooniif wal gargaare wal makatee jiraatuu keessatti wal gargaaruudha yooniif wal makatee jiraatiin bakkatti wal gargaaruu qabu jechuudha gaariidha ففي اختلاف الاجتماع للتعاون ما قاري دوبة وعلى البر أي فعل المأمورات كالجمع والجماعات وإقامة الشرائع وفيه التعاون على التقوى قاري دوبة أما قا كمال نوكين جنان namni tokko wal makatee jiraachuunsaa gaafa akkamaatti akka baabni nuu himee gaafa jechuudha waan ammaa hunda guute makatee jiraachuunsaa gaarii akka ta'e hubanna jechuudha karaa wal makatanii jiraachuun karaa saahabotaa karaa taabiyootaa karaa nabiyyootaa waan ta'eef jechuudha karaa maraxamaadha jechuudha gaariidha duuba akkuma waltakun minkum ummatun yad'uuna ilal khayri rabbiin jedhu isinirraa haa ta'u namni khayriitti waame shirriirraa dhowwuu haa ta'u gaafa jedhu ilmi namaa wal makatee jiraachuun isaa barbaachisaa akka ta'u irraa hubanna jechuudha. Eega wal makatee jiraate immoo khayriitti wal ajajee shirriirraa wal dhorguun barbaachisaa akka ta'e irraa hubanna. Gaarii duuba baabni kuni hadiisa qabanatti hin fakkaatu bakkuma kanatti irraa xumuree jira. Gaarii dabarsa. باب التواضع باب جتشودا تواضع أما باب تواضع قال لجر باب التواضع باب إفقدك أبوتي
baaba of gadi qabuuti. Gaarii aduuba an beekaadhaan barataadhaan barsiisaadhaa jettee waliixachuu osoo hin taane an abbaa qabeenyaati ani hayye beekaadhaa hojjechuu osoo hin taane baaba of gadi qabuuti. Waqafdil janaahi baaba laaffisuuti. Moggaa kee yookiin qoochoo kee yookiin goflaa kee lilmu'miniina muumintootaaf baaba laaffisuuti. Laaffisuun qabama jechuudha. Baaba laaffisuun keessatti haasa'amu jechuudha baabni kun. Goflaa kee yookiin haala kee muumintootaaf laaffisu. Qaala Allahu ta'aalaa rabbii waltahaan ni je. Waqfid janaahaka laaffisi yaa nabi Muhammad. Qoochoo kee laaffisi, goflaa kee laaffisi, haala kee laaffisi. Liman ittaba'aka nama si hordofeef haala kee laaffisi. Minal mu'miniin mu'mintoota irraa nama si hordofeef haala kee laaffisi malee haala kee jajjabeessitee sirraa baqatanii sirraa dheessaniiti. Waqaala ta'aalaa rabbi ol ta'an ni je yaa ayyuhalladhiina aamanuu yaa isaanan rabbitti amantan man yartadda minkum an diinihi inni garagale jechuudha minkum isinirraa an diinihi diinii isaarraa namni garagale man yartadda namni garagale minkum isinirraa an diinihi diinii isaarraa namni garagale haala isin keessa jiruun fasawfa ya'atillaa ganaadha rabbiin fida yookaan ganaadha rabbiin dhufa biqawmin ormaan yuhibbuhum kan isaan jaallatu wayuhibbuunahu isaanillee kan isaa jaallatan azillatin lalaafoo kan ta'an yookaan xiqqaatoo kan ta'an alal mu'miniin mu'mintoota irratti xiqqaatoo kan ta'an jechuudha. A'izzatin jaboo kan ta'an immoo alal kaafiriina kaafirtoota irratti mujjaboo kan ta'an nama akkanaa fida yoon sin diddanii kaatanii baxaraantanii diinirraa deddeebi'ee jedhen minamaahi. Waqaala ta'aalaa rabbi ol ta'an ni je yaa ayyuhalladhiina yaa ayyuhannaas yaa ilmaan namaa innaa nuti khalaqnaakum isin uumnee bar min dhakarin wa unsaa dhiirarraa fi dhalaarraa isin uumne. Gaari dhiiroreerraa fi dhalaarraa isin uumne. Nam tokkorraa hin uumamne isin namni lama walitti dhufee jiraachuurraan isin uumne jechuudha. Gaari dhiirri gahee qabaa dubartiinis gahee qabdi ilmi namaa argamuu keessatti. Waja'alnaakum isin goonee bar shucuuban gosa gurguddoo waqabaa'ila gosa xixiqqoo qabiilaafaas isin goonee bar wanti nummoo gosa xixiqqoo gosa gurguddaa isin goonee fi litacaarafuu akkasin wal beektanuuf jecha akkasin wal beektanuuf jecha malee caalaa keessantu kanaa inni xiqqaan xiqqaadha jechuu miti. Maaliif inna akramakum irra jabaa keessantu irra kabajamaa keessantuyyuu indallah rabbiin biratti ataqaakum irra sodaataa keessani nama rabbiin sodaatetu kabajamaadha malee ebelu qabiilaan isaa guddaadha ebelu zariin isaa guddaadha wanni jedhamu hin jiru. Waqaala ta'aalaa rabbii ol ta'an ni jedhe falaa tuzakkuu anfusakum hin qulqulleessinaa lubbuu keessan huwa isumatu a'lamu beekaadha biman ittaqaa nama isa sodaatu isumatu beekaadha jettanii kanaafuu lubbuu ofiin qulqulleessinaa binan sodaadha boo jettanii. Waqaala ta'aalaa rabbii ol ta'an ni jedhe wanaadaa ni lallabe ashaabul a'raafi warri ashaabul a'raafi warri a'raaf ni lallaban warri tabbarra ta'an guyyaa qiyaamaa baynal jannaa wannaar gidduu ibiddaaf azaabaa rijaalan dhiirotatti lallabu. Gaari wanaadaa ni lallaba ashaabul a'raaf rijaalan ya'rifuunahum bisiimaahum kan isaan beekanu footoo isaaniitiin sotoo isaaniitiin kan isaan beekanu biyya duniyaatti beeku kaa yookaan dhagaanii beeku amma bujaaliin hunduu ni beeka. Qaaluu ni jedhuun maa aghnaa ankum waan deebifnee bar isinirraa jam'ukum walitti qabuun keessan waan deebifnee bar duniyaa walitti qabuun keessan biyya duniyaatti waa isinirraan deebifnee bar wamaa kuntum wanni isin taatan ammas isinirraan deebifnee bar tastakbiruuna kan sin koortan sun wanni sin kooraa turtan sun har'a isinirraan deebifne gaayi qophoo keessan nyaadhaa jedhamaan jedhuun jedhan. Ahaa ulaa'i isaannan kanaa bar alladhiina isaannan aqsamtum isin kakattan
لا ينالهم الله اللهان إساني فين كنو بر وكا اللهان إساني انتقودان كان سنجتن ربين إساني انتقودان برحمة رحمة ربين إساني انتقو كان سنجدات تنسني بر warra jannata keessaa baaddillaa jiruu fi jannata keessatti fataa jedhee jiru suni warra sin biyya duniyaatti kakattanii rabbiin jara akkanaa ija rahmataatiin ilaaluu jettan sanii gaarii warra sanii bar udkhuluu yuqaalu lahum alyawma okaa waqiila lahum alyawma arraan kan ammoo gaa isaanii inni jedhame udkhuluu seenaa udkhulul jannata jannata seenaa jedhameen laa khawfun alaykum sodaan haala isinirran jirreen walaa antum haala isin hin taaneen tahzanuuna kan yaaddoftan haala hin taaneen jannata seenaa jedhameen egaa sin immoo garuu biyya duniyaatitti kakattanii bayi jarra akkanaa jannatan galtu rabbiin rahmataan ilaaltu jedhaa turtan sunii gaarii dhagaa maali jennaan qur'aanni kunii akka tawaadu'atti nu ajaju kenna jechuudha yoo arra of foxxarte yookaa gaara sanaan of geesse yookaa jechuudha duniyuma qofaan bololtee an duniyaa qaba jechuun qofti naman baasu guyyaa qiyaamaa warra tawaadu'aatu maraxama jechuudha waan iyaad ibnu himaar iyaad ilma himaar irraan si odeessa aboo namni durii kunis himaaritti moggaafata aboo ajaa'iba qaba aboo qaala nije qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallama oloofi ergamaan rabbii ni jedhe inna Allah allahan awhaa nilallabe jechuudha ilayya gara kootti an tawaada'uu isin olii gadi jechuu isin of gadi qabuudhanatti lallabe rabbiin jedhe ergamaan isin of gadi qabuu hattaa laa yafkhara amma hin dhaaddanne tokkotti ahadun namni tokko alaa ahadin nam tokko irratti amma hin dhaaddannetti isin gad of qabu dhaaddachuun qabu namni tokko nama tokko irratti ولا يبغي حسابا بهو أمد أبوت أحد نمني توكو على أحد نم توكو رتي سابا بهو أمد أبوت يوكاو أكاي سابا باني نمني توكو أنما توكو رتي أكاي سابا باني جيتشو أكاي سابا باني جيتشو ربي نتلالبي رواه مسلمون مسلم تديسا كان وديس جيتشو أدين يكون اللي أكاي المنا ما قد أفقابو جيتشو قد أفقابو برباتشا كتينو كن جيتشو قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أبا هريرة رانسي ودي صلى الله جبنا سرافة جيسو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقمان الله قال نجي ما نقصت وان الرمن صدقة من مال صدقان وريل من مالا وان الرفن وما زاد الله وان الرسجتش وما زاد الله ربي نموان دبل عبدا قربتشاف بعفو سببان نما ديسيف جتش بعفو للناس سببا إن المناماتي ديسيف جتشا ربي واني دو غربتشا إلا عزا جبنا ملي غافني ربي جتشا وانا ما ديسيف وقدي قبينو ما ديسي ربي جبنا دبلاف وما تواضع واقدي قد أتينف واقدي جدينف أحد نمني توكو لله ربي قدي جدينف إلا رفعه الله ربي نسوى القاس ملي ربي نسوى الفود ملي نفوجتشود رواه مسلم مسلم تديسا كان وديس نمني دي دي والفود أمي نمني دي دي أفول قبيجد ربي نمغري سك أبجتشود وأنا نسر رضي الله عنه أنه مر على صبيان أنا سر راجتشودا أنا سون ندفع سبيوتا ردفع سبيوتا تتبت ردفع أنا سون فسلم سلامتا جدي علي مساني رتي سلامتا جدي غاس سبيوتا رتي سلامتا جدي سلاغا نمني سبييني توفتا يوم سلامتا جئان وقال نجد اتشيكي كان النبي صلى الله عليه وسلم إرغمان ربي نتاي يفعله كان وجهته تاي إرغمان ربي يروديمو كان سبيوتان سلامتا جدو تاي جدي أنا سون غاري كن اللي توادو أكاك أباتشون أبنوك النججود باب توادوات وعن وانا سمرا قال نجد أنا سون إن كانت الأمة وانتاني غربتين من إماء المدينة غربتي مدينة الرا لا تأخذوا غاري إن شاني حال كانت الأمة نتات غربتين من إماء المدينة غربو ومدينة الرا كانت غربتين لا تأخذوا كانك أبدو تاتي بيد النبي صلى الله عليه وسلم يا أركيد جما ربي كانك أبدو تاتي فتنطلقوا به
kan ergamaa rabbii wajjin deemtu taate haythu shaa'at bakkuma feete kan ergamaa rabbii wajjin deemtu taate garbittiin Madiinaan keessaa. Muttafaqun alayhi rawaahul Bukaarii hadiisa kana odeesse. Hadiisni kun maal nuu kenna jennaan ergamaan rabbii tawaadu'a qabaachuu nuu kenna jechuudha. Isiin kun miskiina, isiin kun rakkattudha, isiin kun uffanni si xuriidhaa jedheen dhiibne jechuudha. Wajjiniin deemee bakka haajaasii bakka isiin barbaadde wajjin dhaqaa jechuudha garbitti. Akka namni keenya tuffatee miskiina uffata xurii bira darbuu miti. Gaarii harka ergamaa rabbiis qabuu osoo hin taane aaduma arabaatti beekamaadhuma jedhan nama duuka yoo deemanii harka isaa qabee deeme jetti. Gaarii waan al-Aswad ibn Yaziid Aswad ilma Yaziid irraan si odeessaa. قال نجي سألت عائشة ننقافت رضي الله عنها الله نجيب بنسيرها فقيس عائشة ننقافت يجتي أسود عائشة ننقافت يجد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وان إرقما ربيته أولوفي مي قاري دا وان إرقما ربيته انقافت يصنع كان إني وجته في بيتي منسا كيستي كان إني وجته إرقمان ربي منسا كيستي مال وجته يا عائشة جدين قافته فقالت نانجت إيشان كان نت إرقمان ربي يكون كان تأوتي لا كان تأوتي إرقمان ربي كان تأوتي في مهنة أهله آلي سا غرغارو كيستي آلي سا قدمو كيستي كدما أهلي سا كدما ورسا كيستي نت إرقمان ربي يعني اتبانتي خدمة أهله كدما ورّيت من سابانتي كدما ورّيت تساكي ستر غمان ربي نتاي إن قدما جتشو سيتي بريتشي من ساكي ستر كدما ورّ غمان ورّ ساليني قدما ورّي في قدمون غاري أدوبا إرغم ربي نوفي دي مالي وان أرى لفاتو في متي جتشو إنين ينبرباتشو إنين يامتي فإذا حضرت الصلاة وقوني بلفتمو سلاني كدمانو مقدما من كيزت الريتن ساتا جاجلادك إمو فإذا حضرت الصلاة وقوني سلاني محدرين أفي خرج نبار غمان ربي للصلاة غر صلاة بآجت رواه البخاري تديس كان وديس عديم نكون اللي مالنو كنا جنان إرغمان ربي باي تواضوا قبا جتشونو كنا جتشون أكنو تيرمي لغا كياني ورقين نانو دي كي جنو متي جتشون غير تواضوا قبا إرغمان ربي باي لخدم وأنا أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال ولوفي قارد سئلت قارد قال نجد انتهيت ننقهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إرقما ربي ننقهي وهو إرقما ربي يخطبها لك طبها قدو ننجد قال إرقما ربي أكيد أبي رفاعة كن تميم بن أسيد نمي جرمو dhaqeetan haala ergamaan rabbii kutubaa godhaa jiruun dhaqeen faqultu nan jedheen isaa gorsaa jiru yaa rasuulallah an jedheen ana rajulun an gurbaa rajulun jechuun ana rajulun ani gurbaadhan jedheen gariibun gurbaa fagoodhaa dhufe jedheen fagoodhaan dhufe jaa'a yas'alu ni dhufe si gaafachuudhaaf dhufe an diinii isaarraa si gaafachuudhaaf dhufe gurbaan kun hin jedhee jedhe ofirraa gayyabsee dubbate ofirraa achi qabee gurbaan kun si gaafachuudhaaf dhufe fagoorraayii jedheen لا يدري إن بيكو ما دينه وان دينين ساتين بيكو يا إرغما ربي جرين إرغما ربي تي أكاسيتي نبيجي داغا مدينة مكان كيسة تاي مدينة كيسة تاي سا كتباغو دارو بر غارب فأقبل أچمان إرغما ربي غرغلي جدا علي نرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم إرغما ربي نرتس غرغلي جدا وترك خطبته نئيس كتبايسا حتى انتهى أما غوتي إلي غرقو أما رفوتي كتباسا إيسي جدا غرقو رفو جدا كتباسا يديس سلاغا شيكار نمال كان مان قبار مسكين خان فأوتيا ندفه بكرسي فأوتيا ندفه بكرسي كرسي ساتي نچمان دفه إنك كسمان نما كيسا نبرسيسو دفه غارا خطبا كرسي راكاي غارو مو كرسي انسان فدمه فقعد عليه أچين كرسي ساسن رتاي وجعل نسين يعلمني نبرسيسو تسين مما علمه الله وربي نسبرسيس را نبرسيسو تسين ثم أتى إيجا نبرسيسي كأيموني دفه خطبة ساتي دفه فأتم نقوتة آخرها أنقمت الرشاية تتشفت أتيجود إرقمان ربي رواه مسلم تديسا كان وديس حديث نكون اللي مالنو كن جنان إرقمان ربي باي تواضوا قباتشو نو خني جتشودا غاري وانا نسير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إرقمان الله كان نتي إذا أكل طعاما yeroo nyaate ergamaan rabbii la'iq ani arraaba asaabi'ahu qubeettani isaanii arraaba salaasa
qubeettanii isaa gizee sadii arraaba jechuudha. Akkana godhee yookaan qubeettanii isaa sadan arraaba jechuudha. Ergamaan rabbii silma quba sadii nyaate nan qaayidaa. Quba sadii nu keenya manumaa shan nu hanqattee ja'aan harka 10 nyaataa irratti daballee akkasii miti jedhan ergamaan rabbii silma sadii nyaataa daasaarraa. Qubeettan isaa sadan kanarraa bute ergamaan rabbii qaala ni jedha. Waqaala idaa saqaxat yeroo buute luqmatu ahadikum luqmaan tokkoon keessanii yela buute falyumit haa deemsisu anaa isirraa alazaa azaa deemsisu waliyaakulahaa isii nyaatuyi gaari oloofi woo maal gaari luqmatun ahadikum yeroo buute luqmaan tokkoon keessanii falyumit haa deemsisu anaa isirraa alazaa azaa haa deemsisu waliyaakulahaa isii nyaatu eega waan isiirra bu'e deemsisee ka'e walaa yadaahaa isiin dhiisin lishayxaani shayxaanaaf isiin dhiisin olii gadhaabigaa shayxaanaaf isiin dhiisin maaliifi nyaata namarraa bu'e tokko shayxaanatu nyaata waan ta'eefu dafee fuudhee waan isiirraa bu'e bismillaa jedhee irraa fuudhee haa nyaatuyi wa'umirnaa ni ajajamne annuslita gaarii inshaallah waan ana sin bakka jedhu kanatti dhaabnaan dheerate jaa jiru wasalli allahumma wasallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa billahi tawfiq